Biyya xiqqoo kibba ba'a Eeshiyaa keessatti argamtu bara 1965 erga walabummaa argattee booda karaa dheeraa deemtee jirti. Yeroo sana dura garuu odola xiqqoo hin guddanne, qabeenya uumamaa kan hin qabnee fi baay'inni uummata isheellee miiliyoona 2 kan hin guunne turte. Har'a magaalaa bulchiinsa sochii guddaa qabdu yoo taatu, addunyaa irratti biyyoota galii olaanaa qaban keessaa tokkodha. Garuu akkamitti achi geesse? Sababni milkaa'ina ishee hoo maal inni laata? Singaappoor. Bara 1920moota keessa daandii doonii gurguddoo irratti bakka tarsiimoo ta'e waan qabduuf buufata doonii dhaabbilee daldala dhuunfaa fi mootummaa keessummeessuun addunyaa irratti sadarkaa dursaa qabatee ture ijaartee turte. Buufanni doonii kun giddugala daldala ijoo Eeshiyaa fi addunyaa gidduutti ture yoo ta'u, meeshaaleen akka laastikaa, qaruuraa fi mi'eessituuwwan buufata doonii kana keessa darbaniiru. Bara 1942 haga 1945tti yeroo waraana addunyaa lammaffaa Singaappoor Impaayera Jaappaaniin weeraramtee qabamte. Yeroo Jaappaanonni waraana mo'amuu isaanii beekuun harka kennatan, Singaappoor to'annoo Ingiliizitti deebite. Kunis bara 1963tti Federeeshinii Maalayaa waliin walitti makamtee Maaleeshiyaa uumuudhaaf ishee gargaare. Haa ta'u malee jeequmsi hawaasummaa, waldhabdeen sanyii fi garaagarummaan siyaasa paartii Singaappoor bulchuu kan People's Action Party jedhamuu fi paartii gamtaa Maaleeshiyaa gidduutti uumameen Singaappoor Maaleeshiyaa akka gargar baatu taasifame. Kanumaan walqabatee Singaappoor hagayya 9 bara 1965 Riippaabilika walabaa ta'uudhaan sadarkaa ofiin of bulchuu irra geesse. Singaappoor bara 1965tti walabummaa ishee argattullee rakkinawwan hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa jalaa garuu yeroo muraasaafis ta'u miliquu hin dandeenye. Hojii dhabdummaa hamaa fi rakkoo mana jireenyaa furamuu hin dandeenye fakkaatuun kan xaxamte Singaappoor bara 1960moota irraa eegalee haga bara 1970mootaatti sagantaa ammayyeessummaa yookiin Modernization Program kan galmi isaa industirii oomishaa hundeessuu, manneen jireenya hawaasaa ijaaruu fi barnoota babal'isuu irratti xiyyeeffate eegalchifte. Seenaa kanaan walqabatee maqaan isaanii yeroo mara kan ka'u bulchaa yeroo sanaa fi muummee ministeeraa Singaappoor jalqabaa kan ta'an Lee Kuan Yew tarkaanfiiwwan bulchiinsa gaarii barbaachisoo hedduu fudhatanii turan. Kana keessaa muraasa kaasuuf yaallu. Tarkaanfii isaanii keessaa akka adda durummaatti kan ilaalamu sirna waan gaarii warra godhan badhaasuu irratti xiyyeeffate diriirsuu ture. Lee Kuan Yew milkaa'inni Singaappoor dandeettii horachuu fi aadaa hojii cimaa jajjabeessuu fi badhaasuu irratti hundaa'a jedhanii amanu turan. Sirna namoonni dhuunfaa ogummaa gaarii yoo horatan yookiin waan faayidaa qabeessa yoo kalaqan badhaasuudhaan olaantummaaf akka carraaqan jajjabeessuu hojiirra oolchanii turan. Sirni kun humna hojjetaa ogummaa olaanaa qabuu fi sadarkaa addunyaatti dorgomuu danda'u akka uumamu taasiseera. Inni lammaffaan immoo barnoota. Barnoonni Lee Kuan Yew'f aantummaa olaanaa kan qabu yoo ta'u, milkaa'ina yeroo dheeraa Singaappooriitiif furtuu ta'uu amana ture. Barnoota babal'isuu, manneen barnootaa ijaaruu fi qulqullina barnootaa biyyattii fooyyessuu irratti investimentii guddaa hojjeteera. Har'a Singaappoor sirna barnoota sadarkaa addunyaatti beekamtii olaanaa qabu akka qabdu hedduun ragaa ba'uuf.
Qabxiin inni sadaffaan dinagdee irratti xiyyeeffata. Singaappoor qabeenya uumamaa baay'ee muraasa waan qabduuf Lee Kuan Yew dinagdee ishee karaa daldalaa fi investimentii guddisuu irratti xiyyeeffatanii hojjechaa turan. Investimentii biyya alaa jajjabeessuun haala daldalaaf mijatu kan dhaabbilee addunyaa maraa hawwatu uumaniiru. Har'a Singaappoor wiirtuuwwan faayinaansii addunyaa irratti barbaachisoo ta'an keessaa tokkodha. Lee Kuan Yew tarkaanfiiwwan kanneenii fi kana fakkaatan fudhachuudhaan Singaappoor biyyoota guddatan waliin akka ramadamtuuf gumaacha olaanaa bakka buutee hin qabne gumaachaniiru. Kanaafis abbaa Singaappoor yookiin the founding father of Singapore jedhamuun beekamu. Bara 1990moota keessa biyyattiin dinagdee gabaa bilisaa guddina olaanaa qabaachuu fi walitti dhufeenya daldala idila addunyaa cimaa horachuudhaan biyyoota addunyaa badhaadhina qaban keessaa tokko taateetti. Amma oomisha waliigala biyya keessaatiin Eeshiyaa keessatti isa olaanaa kan qabdu yoo ta'u, addunyaa irratti ammoo sadarkaa 7ffaa irratti argamti. Akkasumas indeeksii misooma namaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookiin UN Human Development Index irratti sadarkaa 9ffaa qabattee jirti. Akka baankiin addunyaa yookiin World Bank jedhutti oomishni waliigala biyya keessaa yookiin GDP'n Singaappoor bara 2020tti tilmaamaan doolaara Ameerikaa biiliyoona 337.5 ture. Haga viidiyoon kun hojjetamee isin bira gahutti oomishi waliigala biyya keessaa yookiin GDP'n Singaappoor doolaara Ameerikaa biiliyoona 397dha. Kuni ammoo biyyoota guddinni isaanii sadarkaa olaanaadha jedhaman maddii ishee kaa'a. Jijjiiramni Singaappoor akkanatti mul'ate kun garuu turtii waggoota 40 hin caalle keessatti ta'uun isaa baay'ee kan nama raajeffachiisudha. Walumaa galatti Singaappoor akkamitti akkas dureeyyii taate gaaffii jedhuuf deebii hedduu deebisuun ni danda'ama. Bakki yookiin argamni ishee daldalaaf mijataa ta'uu, bu'uuraalee misooma ciccimoo, imaammata daldalaaf mijatuu fi humna hojjetaa ogummaa qabu dabalatee wantoota hedduu kaasuun ni danda'ama. Sababiin inni hunda caalu garuu mul'ataa fi karoora yeroo dheeraa mootummaan baasee fi kutannoo inni hojiirra oolchuudhaaf agarsiisedha. Hireen biyya keenyaa hoo maal fakkaata laata? Tarii gaggeessaan akka Lee Kuan Yew dhufee seenaa ishee geeddaraa? Moo hiyyummaadhuma keessa jirtu kana akka dhala isheetti ofitti hammattee jiraatti laata? Gaheen lammiilee biyya kanaa keessumattuu dargaggootaa hoo maalinni? Deebii gaaffii kanneenii isiniif dhiisnee qophii keenya mil'uu addunyaa har'aa asumarratti golamna. Viidiyoo kana yoo jaallattan mallattoo laayik jala kanatti argitan cuqaasaa. Yaada yoo qabaattan akkasumas isa itti aanutti viidiyoo akkamii akka isiniif hojjetamu koomenti jalatti nuuf kaa'uu hin dagatinaa. Viidiyoowwan babbareedoo akkanaa hoduu wayitawaa akkasumas qophiilee bashannansiisoo fi barsiisoo biroo argachuudhaaf ammoo chaanaalii keenya Siinqee Miidiyaa subscribe gochuun maamila ta'uu akka hin daganne. Yeroo biraa qophii wal fakkaatuun haga walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa.